yeroo ammaa kana na feeruu keessanii fi jiraachuu koo yaadachuu keessanii fi baay'ee singalateeffadha. Har'a egaa dubbadhu kan jettanii waa'ee guddina afaan Oromooti. Waa'ee guddina afaan Oromoo eessaan ka'a? Eessaa ka'ameetu namoota beekoo kanatti himama kan jedhu olii gadi yaadeetanii isa namni jedhetuun ta'ini gara caaluu waanumaanii waggaa jiraadhe kana keessatti arge guddina isaa kaniin hubadhe yoon irratti caalaa xiyyeeffadhe wayyaa kan jedhuun murteeffadhe. Egaa nuti afaan keenya dubbachuu, afaan keenya namatti himachuu, afaan keenya guddifachuu hin dandeenye. Akka ramadamnetti akka ramaddii afaanii keessatti warra kushitikiidha jedhamu. Kushitikiin immoo hangafa qarooma addunyaati. Qarooma addunyaa sana hangafa taane akkamittitu akkas taane akkamitti waan tokko qarooma sana keessaa hanfachuu akkamitti dadhabne kan jedhu of gaafadheessi deebii waan inni argadhe miti. Yeroo namni nutti himu faranjooti yoo nutti himani yeroo akkasii jaarraa 16ffaa keessa wanti barreeffame afaan Oromootiin wanti barreeffame jira yoo jedhani nuti isa hin beennu. Kana warra qormaata geggeessutu beeka. Library mana barumsaatu beeka. University galmoota universitytu beeka. Malee uummati keenya akka ba'ee akka waa'ee isaa baree ittiin boonuuf caalaa irratti hojjetu wanti godhame hin jiru. Nama yarsuudha kan waan illee hubatu kana kan waan illee beeku. Kanaaf waa'ee yoo fudhannee ilaallee afaani warri alaa calqabani dhimma isaanii wangeelaa babal'isuudhaaf jedhanii kan afaan Oromoo keessa lixanii baranii waan illee ittiin babarreessanii dikshineerii adda addaa kan isaan barreessanii amma sila Zalaalem kaasee ture warra Tusheek faa warra jalqabaati 19th century keessa kan isaanii waggaa jaarraa 19ffaa keessa waan baay'eetu ta'e warri alaa waan baay'ee hojjetan. Namni keenya sana keessa kan dhufu abbaa gammachiisi. Abbaa gammachiistu afaan Amaaraarraa afaan Oromootti macaafa waaqaa jijjiire yookiin macaafa qulqulluu fure. Achi isa yoo fudhannee ilaalle namni keenya calqaba kan waan kana lafa kaa'e kan afaanii barruudhaan lafa kaa'e barruu eenyu yoo ta'u barruudhaan lafa kaa'e achi jalqabeetu. Isa booddee immoo barattoota baqattuu barattoota argama waan baay'ee kan walaloosi waan literature adda addaa kan barreessanii isaan keessa hirmaata dubbii giraamarii afaan Oromoo
warri barreessanii ijoollee Awurooppaa Haayilee Fidaatiin gaggeeffaman. Isaanii calqaba afaan Oromoo isa calqabaati. Isaan dura Faranjiitu hojjetaa ture qubee kanaan, qubee amma Haayileen faan ittiin hojjetan kanaani. Kan hojjetu Faranjii ture, amma calqaba Oromoon barumsaaf kan ta'u kan qopheessanii bara Haayilee fa'i. Isa booddee immoo hedduudha yeroo sana kan waan hallee yaalanii Bakrii Saafaloo fa'aa, Sheek Rashaad fa'aa, Muhammad Rashaad Abdullee isaan fa'aan karaa nuu banan qormaata isaan godhanirra dhaabbanneetu afaan Oromootiif qubee akkasiitu nuu ta'a jennee murteessuu dandeenya. Kanaafi jara hin galateeffanna. Jarri pioneers warra dura warra qaraa waan ta'anii fi guddina afaan Oromootti hedduu godhaniiru jechuudha. Egaa hamma kana waan ala jiru gini jedhee booddee maaliif hundumti keessan beektu yeroo baay'ee dubbatama yeroo kanaaf yeroo keessan balleessuun hin jiru. Kan hin argee fi kan an hubadhe keessaa ani egaa waggaa 75 ta'a kan inni waa hubachuutti ka'e jechuudha. Kan inni waa hubachuutti waa arguutti ka'e. Yommuu ani magaalaa dhaqee dhaddacha dhaabbachuu wayim dhaggeeffachuu danda'ee yeroo mana barumsaa dhaquu danda'ee yeroo kana afaan Oromoo hin turre. Afaan Oromoo mana keessatti duwwaa dubbanna. Alatti hin dubbannu. Alatti dhowaadha. Fakkeenyaaf abbaan koo daanyaa Atbeyaa daanyaa isa jedhanii qaba kan mandaraa kan gosa isa turan. Afaan Amaaraa kana sirriitti hin beekani. Namooti wal kasasu lamaan iyyuu afaan Amaaraa hin beekani. Kanaafi warri afaan Oromootiin abbaan koo yommuu afaan Oromootiin dhagaye jedhanii gidduu isaanii simaa baloo kan jedhu jiraachuutu irra jira. Afaan Amaaraa dubbata. Afaan Aramaa sananuu nagaan daanyaanis ni himatames ni himatus hin dhaga'amu. Hin dhaga'anii afaan akkas jechuutu irra ture. Maaliif addabaabayitti afaan Oromoo akka hin dubbatamne jedhame. Afaan Amaaraa duwwaa ba'anii kan dubbatan. Yoo dhaqanii qotee bulaa tokko daboo godhatee mootummaan dhaqee maqaa mootummaatiin yoo dhaqeetti dubbachuu barbaade innumti Oromoo wakiilli mootummaa inni Oromooni nama biraa dhaabee simaa baloo jechuutu irra jira. Yoo afaan Oromootiin dubbate iyyuu. Achii ka'e egaa kuni warra waggaa 50 as dhalattanii yookiin waggaa 60 as dhalattanii fi isiniin galu ta'a. Kuni maaltu odeeffamaa akkamitti akkas ta'a jettu ta'a. Biyyi keenya achii lafin dhalatte sayyoodha. Sayyootti yoo dhaladhu misyoonii dhufanii misyoonii Dr. Lambeeni Dajjaab Birruun fidee achi hospitaala bananii achi wangeela barsiisu. Namoota hedduu qees Gidaadaa fa'aa warra jedhan hin dhageessu, qees Kumsaa fa'aa warra jedhan, qees Maammoo fa'aa warra jedhan konvertii godhanii qeesii ta'anii warri kun ta'aniiru. Garuu
duraan yemmuun dhaga'u kitaaba Abbaa Gammachiis kana hin dubbisuu turan. Iddoo tokkotti garuu dhaabbateetu simaa baloodhaan ta'e. Maayinni booddee yoo dhaga'u kitaabicha iyyuu walitti qabanii gubanii akka nama biran geenye godhanii kan jedhudha. Amantee iyyuu afaan isaaniitiin itti dabarsuu hin danda'anii karaa biraa karaa eejentii tokko barbaadaniitu afaan isaaniitiin dubbatu. Afaanuma Oromootiin dubbatu jarri. Jarri baay'een isaanii afaan Amaaraa iyyuu hin beekani. Garuu namni biraan himuu irra jira. Afaan qaalluu agarsanii beektuu laata? Waa'ee qaalluu abbaa seefii tokkoon argee. Abbaan seefii farda irra taa'eetu namni akkama fayyaadhaa yoo jedhu abbaan seefii namatti hin dubbatu. Koyinoo jira, koyinoo translatorii. Isatu akkam jirtuu isiniin jedhaniiru gooftaa koo gaariidhaa jedhan. Koyinoon immoo afaanuma Oromootiin dubbata. Inni suni kan abbaan seefii kan duudhaan hin dubbanneefi hafuura jaraatu qaalluun hin jaallatu, ayyaanni hin jaallatu jedhameetu guyyaa nyaatu waa tokko nyaatu. Kanaaf warri dubbatu warri saraan kuni kanaaf hafuura isaanii akkatti barbaadu. Kanuma taaneen miti. Nutis afaan keenyaan dubbachuu hin dandeenye turre. Mana barumsaa yoo dhaqnu afaan Oromoo hin dubbatinaa jedhu. Warri hammi tokko afaan Oromoo hin dubbatinaa yoo jedhani afaan barachuus isinirra jiraa jechuu isaaniiti. Hammi tokko barsiisotii hammi tokko. Garuu poolisiidha. Poolisii ta'uu isaa kan warri hin beekne jiru. Afaan maaliif ijoolleen Amaaraa baay'eedha kan wajjin baran. Nuti afaan utuu hin beekin dhufneetu isaanii wajjin kutaama tokko linneetu dorgomna. Afaan Amaaraatiin calqabna. Isaanis afaanicha beeku. Afaan Amaaraatiin kan barsiisaan dubbatu. Nuti afaan Amaaraa hin beeknu. Nageenya. Booddeedha. Booddee namooti nutti himanii giddiidhumaan barataa deemne. Haala akkasii keessatti guddanne. Haala sirriitti bantinaadhumaan suduudhaan beekamu qiiphaan jiraachuusaa kan beeknu. Akkasitti guddanne akkasitti ol baane. Jarri yeroo yeroodhaan seera cimsaa seera wantoota godhaa afaan keenya dhiisanii afaan isaanii caalaa cimsuu caalaa jabeessuu caalaa nurratti dhumarratti bara Sillaasee dhumarratti sector review kan jedhu poolisii tokko qopheessanii isaan sana mormuudhaan mormii Haayile Sillaasee kuffisan keessaa tokko isa. Sector review tun qopheessinii maal tiyoraayizii gochuutti ka'anii yuunivarsiitiin iyyuu afaan warri dhufu waan hin beekneefi afaan Ingilizii kana sirriitti waan hin galleefi maaliif afaanuma Ingilizii afaanuma Amaaraa ta'u jedhanii model schoolsii amboo tokko Dabra Waraana ta'u eessatti model schoolsii dhaabanii kan Amaarinyaa duwwaa barsiisu yuunivarsiitii. Waan haallee Amaaratti geeddaruudhaaf turani. Akkuma nutillee baanee afaan Ingiliziitiin barannee biyya alaatti iddoo biraatti qaxaramnee hojjechuullee akka hin dandeenye. Egaa afaan Oromoo warri amma utaaltanii akkuma double promotion kennitanii digitalize gootanii
warra kaaniin dorgomu duuba dhuftaniyyuu dorgomsiisuu yaaltanii baay'ee galata qabdu jabaadhaan jedha galatoomaa. ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddisnu.